hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma argitan kana meeshaa kan amma tokko isaatiin isin agarsiisa abbaan gannaalee waan jedhe argitanii jirtanii hedduu dasaan jedhee jira maaliif namni tokko online irraa yeroo xarabamu meeshaa waan arganu ittiin fakkaatu gizee katamaa dhufullee namni waan meeshaa namni seeraan isaan keessummeessa itti kennu ittiin fakkaatu shakkiidhaan nama sadiin dhufan jechuudha garuu gizee asgaan hundi isaaniitu gammachuuf ibsatanii alhamdulillahi rabbil alamin hojjennee gizee haala kana namni irraa gammadu akka kana caalaa hojjennuuf nuufillee moraal nuu ta'a jechuudha daawwatta keenya akkuma argitan kana algaan kun gergee isaatirraa algaa mawrajaa qaba gara gadiitti jechuudha hedduu namatti tola achi keessallee waa kakkaachuuf hedduu mijaa gara mataa gubbaatillee akkasuma booksii lama qaba asitti immoo direesiingiidha jechuudha daawwatta keenya direesiingii qomsaatiin if algaan isii maachidha obboleetteenna akkuma argitan kana kunoo asitti masaabaa guddaa tokko qaba garaacha gamaa gamanaan balbala qaba kun akkuma argitan kana teessoo irra taa'an qabdi direesiingii isii maashaallah hedduu bareeddi warri barbaadan aynata kanaan ta'e aynata kamiinuu meeshaa kana isiin amma aynata garagaraa nutti ergite garuu mootiyyoo haala isiin barbaaduun qumsaatiin tasriyaa fi algaa wal fakkeessinee bifee immoo haala kana adiitti daballee diimaa qulqulluu ture haala kanaan hojjennee bareechinee baafnee fi jirra jechuudha daawwatta keenya isinillee meeshaa kamuu as ergitan qalamiin kalariin isaa waan si yaaddisu tokkollee hin jiru jechuudha nutu iyyuu maachi godhee bareechinee isinii baafna akkuma argitan kana bifeen kun kunoo meetira kasilsaadha meetira tokkoof seentimeetira 60 dolaabni immoo meetira tokkoof seentimeetira 80 keessa hedduu babal'aadha dolaaba kanaa kun akkuma argitan kana asitti gara olaanu bakka uffata itti fannifatan jalaan immoo bidiribsii wanta guddas kaa'uu dandeetanii gubbaaleen akkasuma iddoo koonfartii kun iddoo bal'aa ta'e qaba asitti garaachatti immoo masaabaa habbaa sadii qaba isaa olitti immoo mastaawatiidha mastaawatii yoo banamu garuu gara keessatiin akkuma argitan kana bakka uffata kaa'atan qaba gubbaan isallee akkuma argitan kana jechuudha daawwatta keenya dolaaba hedduu namatti mijaa'uudha uffata hedduullee isiniif qabuu danda'a kun asitti illee akkuma argitan kana jechuudha haga fedhe uffata baay'ee qabaattan kan isinii qabuu danda'uudha jechuudha hayyee meeshaan kun sadiin akka maachii ta'e kun asii achitti isin mul'ata abdii qaba kana bichaa miti meeshaa nama namaati har'a qabannee dhufne asitti illee tiivi istaandii qabdi jechuudha tiivi istaandii tiivi inchii 43 televizyiina double screen fi double speaker ta'e jechuudha daawwattoota keenya hedduu smart daawwattoota keenya televizyiinni aadiyyaa yoo ta'e gatiin ni qannasa smart yoo ta'e double screen double speaker yoo ta'e immoo akkasuma gatiin isaanii dabala jechuudha barbaadetti daawwattoota keenya asitti immoo akkuma argitan kana kitchen cabinet qabdi kitchen cabinet hedduu bareedduu taatedha gubbaan isillee keessillee wal fakkaatee kan hojjetame jechuudha muka qulqulluudhaan deebii immoo bishaan hin seenu jechuudha kushiina dhamuun kun hedduu filatamaadha maaliif osoo bishaan osoo jiin adda addaa tuqillee hoomata akka hin taane isiniin jechuu barbaadetti akkuma argitan kana keessallee babbanee isin agarsiisa haaraa warra bitachuu barbaadan iskiriinshuut godhaatee as erga warri hin barbaannellee viidiyoo laayik gochuun irraanfatina laayik nu fayyada waan ta'eef kana fakkaata viidiyoon keenya har'aa kan irratti fufa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma ashan irraa haasofte mooni kun laamneetii jedhama jechuudha illee kun akkuma argaa jirtan kana banee isin agarsiisaa jira. Kushiinadhaaf hedduu filatamaadha kabajamtoota daawwattoota keenyaa kana fakkaataa gubbaa walitti illee bakka meeshaa adda addaa kaa'achuuf mijaa'u qaba jechuudha. Bifa kanaa miti bifa hedduulleen jira jechuudha bifa isin barbaadaniin isin wannaa gochuu dandeenya isin hojjechuu dandeenya. Itti aansuudhaan obboleettiin ta'e nammallee maal qabdi algaa qabdi jechuudha algaa yeroo baay'ee nu biratti baramaa ta'e jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa firaasha mootuu tokkoffaa ta'e aslii ta'e boondidii kan jedhamu jechuudha qabdi akkuma argaa jirtan kana firaashni boondidiin qarshii 18 firaashni algaan mootuu qarshii 32 jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa kana fakkaataa itti aansuudhaan nammallee obboleettiin ta'e direesingii qabdi direesingiin tuni yeroo baay'ee kanaan dura turte jirti nu biratti hojjetamaa ture jechuudha. Haa ta'uuti garuu hojiin isii akkuma san harka ogeessaa qaba. Kanaaf qarshii gara 25tiin hojjetamte jechuudha yeroo ammaa kana baay'ee bareeddii teessoo qabdi kiisii adda addaa qabdi. Mee ilaala meeshaan kun guutuun isaa maachidha akka itti namatti tolu mee ilaalame. Dakanaan immoo doolaaba isii kanallee asiin immoo qabdi jechaadha. Obboleettiin teenna maal qabdi doolaaba qabdi akkuma san immoo tiivi istaandii qabdi. Achitti direesingii ilaaltan san qabdi algaa qabdi kun hundaayyuu maachii goonee fi jirra jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa mee ilaala doolaabni isii balbala lamaan isaatu haga bal'atu mee ilaalame waan barbaadde uffata dhaabataan dheerinaan wanna jedhu qabdi
jalatti immoo kiisii 4 qaba jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kana bicha miti gubbarralleen dalgalleen bakka 3 qaba jechuudha. Bakka uffata isaanii shaamizii waan adda addaa dachaafatanii keessa kaa'an. Achiin immoo yoo ta'e garanaan immoo bakka uffata fakkeenya gara tokkoon ka ijoollee yoo kaa'ame gara tokkoon immoo yookiin ka abbaa manaa yoo kaa'ame gara tokkoon ka haadha manaatu kaa'ama jechuudha. Gubbarraan uffata konfartiitu kaa'ama jechuudha. Garanatti immoo TV staandii qabdi jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa biyyadhee akkuma isin argaa jirtan kana reefillee sagalee keessatti kaasan gammachuu guddatu nuti dhagahame nuti wayi hattuutti jedhanii magaalatti bakka hin taanetti buunee jiran wanni biraatu nu mudata akka jedhu shakkii keessa turre bifuma kaleessuma dheengadde isiin nutti himtee jedhanii dhugaa dubbachuuf haala saniin dubbataa turan. TV staandiin kun balbala 6 qaba jalaan masaabaa akkuma argaa jirtan kana 4 asitti 2 garasitti illee jedhutti 2 gammachaanutti illee masaabaa 2 qaba masaabaa 6 fi balbala 2 gara balbala 8 qaba jechuudha. TV staandii akkaan guddaa fi jaalatamaadha. Gatiin isallee jiddu galeessa jechuudha. Itti aansuudhaan ammallee TV staandii kanallee Ashaan irraa dubbatteerti. Kana fakkaata egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee isin jaalanna. Waan adda addaa irratti nu jajjabeessaa turtanii jajjabina keessaniin haga ammaatti hojjannee sadarkaa kana geennee jirra. Nullee immoo amaanaa isinirraa fuune muka tokkoffarraa isinii hojjannee haga manaatitti isinii geessaa jirra. Ammas Ashaa indaka dirtu filannoo keessan haa ta'u kan jedhu dhaamsa isinii dabarsa. Kana keessan immoo meeshaa xalabachuu qofa osoo hin taane jireenya keessan kamuu keessatti of eeggannoodhaan akka jiraattan hojii hojjettan immoo dafqa keessan akka wayirra isinii oolchan maatii keessan hunda kaan gorsaan kaan obsaan kaan immoo dhoysaadhaan bira taruu qabdan isiniin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa zim jettanii mallaqa ergitanii eegasii mallaqni na jalaa badellee hin jedhina. Amma akkuma argaa jirtan kana TV stand biffeen kun biffee meetira ka 60dha. Biffee baay'ee bareedaadha.